gurraacha tokko TikTok irratti baay'ee bareeda filtarnoo jechuudha. Garuu dhugaan bakka gurraattii kana jirti. Hundi keessan namoonni namummaan isin quuqu namni 500 as jirtan TikTok jala jirtan kuni taraa tokko Facebook kiyya Asladdiin Muhammad jedhu sarchi godhaatiniin video share qofa godha bira tara. Okay, ውድ የተከበራችሁ ክቡራን አድማጮቻችን አከም አማርኛ ያው ስላናም ልጅሩ ነገ ወልጋፈታ ነገይሞ ወልጋፈን ነገይን ሁንደ ዱርሰዋን ታይፍካ ኑቲ ገራ ዱባኑ ዳምኔ ገራ ዲት ኑ ዳምኔ ዋንጀኑ ወላለ አካጎኑ ወላለ አካታኑለ ወላለ ጫልሱለ ማል ዳምኔ ኮነ ኡፍማን ፉራኑ ከሳ ያ አራ ሲኒገለ ሂንፉር አማሉ መጎታቲ በይተን የሮ ዱብን itrakate furunku gonni yero lole rasasa fixatu gonni aslin gota jechuudha yero lole rasasa fixatu hin fura kamisin argaa jirtan kana amma gootichi akka ta'u dhabe gize jedhu fura jechuudha video amma keessattu warri Facebook account keessan share gora asumanu akka doktori saari demi afu dhufe kolkole warra TikTok kan isee isin bashannansiisee barbaadan warri TikTok kolkole ganda namaati fi nama guddaa fi xiqqaa gosaa fi ganda wal arrabsu malee faayidaa takkan qabu gootonni jijjiirama warri wayyaane kokkee qabeetinin 4 kiiloo baase isin jechu isin baana warra Facebook nama 300 warra Facebook kan amma TikTok irra sadaqaan jira icciti isinitti madageeffadha warri Facebook irra sadaqaan ababarra hagaleen chatti jira baay'ini namalle jira amma gize isinatti nama 300 14 dalal sankara kolkolen TikTok wallahi nama 630 jirti dachala isin caalti jechu achirraanu leenca kenniti makina kenniti ababa kenniti askreemi kenniti tab goti koplinki goti mnamen amma dhimma sadaqati miti dhimmichi an isin bira dhufeefi dhimma sadaqati miti sadaqa isani huddu keessa kaayatani dhimmichi dhimma lubbuuti dhimma biyyaati dhimma haawwata kennati dhimma abboota kennati dhimma sadaqaati miti jechu understand isin gootota waan taataniif kolkoleen TikTok yeroo itti kolfan qofa waa kenniti koplinki gora yaniinu yuu hin gootu laala nama dhimma lubbuu haasaa jira koplinki 40 adama 40 qofa koplinki goreechu warra hudduu dhalaa qofa laalu asitti wal gae ana dabalatee jechu iqirta jecha kana fayyadamuu kiyya isin gootonni Facebook damo hundi keessan share gootan jechu bilaasha waan ta'e kun warra malaaka kennu arrabsaa jira waan isin gootota taataniif as keessa mo goonni jiro yette namni 8 Facebook ki search godhatte bakka dirree qabsootti dabalamuu dandeetta jechu okay yaa warra Facebook yaa warra doktori keessan barsiifattanii barumsa malee doktora gootanii ho haawonni kenna dhumaara abboonni kenna dhumaara ummanni beelayaara ummanni reebamaara ummanni dararamaara nuti mootu kama nuti aanu faarsina mina abbata akkam goona amma sanuyu akkatti dubbanu dhamne anamma akka dhuunfaa kiyyaatti wallahi akka dhuunfaa kiyyaatti waa meeqa osoo argu afaan qabadhe irra taruu filadhe jechuudha yeroo baay'ee jechuudha maaliif jechoota keessa yoo ati waa takka fayyadamtu ittiin si dha'uuf afaan si qabuuf hunduu waan ati ganda ebaluu taateef waan inni ganda ebaluu ta'eef waan inni gosa ebaluu ta'eef akkana siin jedhan dhugaa jirtu dhiisanii faallaa micciranii jechuudha eenyaa giraa gabbaan ko politikaan akkana hin dalagu yaa jamaa bar ummata kana irraa dhalattanii bar hay faannoon amma horii oofattu ummata keenya tumtu ummata keenya buqqiftu ummata keenya darartu ummata keenya morma irraa kuttu loon hoolaa haadhaaf abbaa keessanii oofattu taraa takka mootummaa hidhachiisa taraa takka ka mootummaa mormu waliin taa'ee bari'ata faannoon immoo waan ati oromoo ta'eef si buqqisa si dararaa jechuudha way badhaadhinaan waan taateef sitti laafu way waan bosona seente sitti laafu way waan abiyyin jibbite sitti laafu jechuudha diinni diinaa jechuudha diinummaa isaa dubartii miskiina abbaan manaa bira hin jirre ilmoon bira hin jirre daa'ima dhalattu jaarsa guddaa xiqqaa osoo hin jenne tumee qeerraa buqqiseetiniin qabeenya isaa jechuudha silalola keessatti waraanni lama yoo wallole akkaataa sirna lolaatittis addunyaan beeytuttis akkaataa amantiitittis waraanni lama yoo wal seene ka gamanaa dhukaasus seera waraanaa keessattii fi akkaataa amantiin islaamaa jettuttillee kara jihaadatillee lola keessa maaltu jira biqilaa lafaa ol biqilu eeggadha jira
jaarsa manguddoo biyyaa eeggadha jira. Dubartii eeggadha jira. Haadha eeggadha jira. Daa'ima eeggadha jira. Amma nuti koo giraa gabbaan. Ka wallol warra hidhate. Ka maasaraa jiruu fi ka bosona jiru. Ka dhumu hoo miskiinaa jechuu. Maali rakkoo miskiina kana amma gaafiin kiyya warra mootummaa mormulleefi warra mootummaa tilleefi warra mootummaa faarsulleefi badiin ummata kanaa isin dhaluudha. Ujoollee afaan Oromoo ta 4 kiiloo jirtuu fi ta dakana faarsituuf ta bosona jirtu. Gaafii kana gaafii mirgaati naa deebisa. Booda girrisaan keessan akkanatti duuluun barbaaduwan. I am doctor ka bosona jirtullee deeggaruwan ka gora jirullee deeggaruwan ani faarsee bulallee miti dantaa siyaasa keessaniif. An akka doktorii hawaasaa tokkotti akka ilma hawaasaa akka ilma hiyyeessaa tokkotti akka nama haati an jaaladhu gurraattiin akka haadha kaleessa boottuu sun irraa osoo jaaladhu duutee tokkotti jechuudha. Osoo an wajji ba'u osoo hiriyoonni kiyya na wajji booyan narraa waggaa 2 dura deemtee tokkotti gaafin ummata kana qoy rakkoon ummanni kun haawwanni Oromoo kun qabdu isin dhaluudha. Rakkoon ummanni haawwanni kun qabdu isin hoosisuudha. Rakkoon haawwanni qabdu harma isin hoosisuudha. Rakkoon haawwanni kun qabdu isin nyaachisuudha. Rakkoon haawwanni kun qabdu fincaan isinirraa dhiquudha. Rakkoon haawwanni kun qabdu ufii beelayanii beela isin baasuudha. Rakkoon haawwanni kun qabdu isin barsiifachuudha. Maali badiin jara? Naannoo Oromiyaa hunda keessatti kutaan hin boonne hin jiru. Kutaan ilmi jalaan duune hin jiru. Kutaan abbaa warraa irraan du'in hin jiru. Bira tartee isinuu du'aa jirti. Qabeenyi irraa saamamaa jira. Badiin jaraa isin dhaluudha. Yoo isin dhaluu ta'e garatti isin deebifnu deebi'uu dandeettu. Maaliif ajjeeftan? Badiin jaraa yooma isin dhalu, isin hoosisu, isin guddisu, fincaan isinirraa dhiqu, isin nyaachisu, bar haati isin irraa akkatti aangoof jecha riibdan kun jechuudha. Harmeen Oromiyaa keessatti dararamtu, Wallootti dararamtu, Wallaggatti dararamtu, Jimmatti dararamtu, Arsitti dararamtu, Baaleetti, Harargetti, Gujitti, Booranatti dararamtu. Harmeen Oromoo tuni badiin jarri qabdu isi warra har'a jara dararu. Kun bosona taa'ee, kun aangorra taa'ee dararu waliin mari'achuu didda. Ka bosona jiru fi ka aangorra jiru jidduutti rakkoon harmee keessan harmeen Oromoo qabdu yoo isin dhaluu taate malee maqaa keessan hin beeytu bar. TikTok hin qabdu bar. Facebook hin qabdu bar. Ifaa hin qabdu bar. Mana gaarii hin qabdu. Karaa nagayaa hin qabdu. Nyaattee hin bultu bar. Damoosa isin hin gaafanne bar. Naada balaa isin hin jenne bar. Waa takkaayyuu hin qabdu. Rakkoon harmee Oromoo maa innidha kun. Amma gaafidha kun. Hoggantoota Oromoo warra ofiin jedhuuf warra Itoophiyaa bulchina Oromoo bulchina ofiin jedhuuf warra mootummaan kun mootummaa Oromooti ofiin jedhuuf warra mootummaan kun nuun taane muka itti naqnee buqqisuu qabna ofiin jedhu hundi keessan maali isin ka haadha keessanii gaachana taane rasaasni keessan haadha keessanitti dhuka'uu malee faannotti dhuka'uun beeku. Aangoon keessan haadha keessan hidhuu haadha keessan tumuu haadha keessan sabsabaa baasu haadha keessan guyyaa guyyaan birrii irraa guruu malee diinatti dhuka'uun beeku. Maali siyaasni fokkataan harmee teessa irratti geggeessitan? Ila ana kana yaachisu Oromoo Minilik fixuu dadhabe. Kakadhee isinitti himaa. Wallahi abbaan feetana jaaladhu abbaan feetana jibbi. Ene miyyee wanni an kakadhee isinitti himu. Abbama feete ta'i wanni an kakadhee isinitti himu jechuudha. Kakadhee wanni asitti himaa inni hundi kee viidiyoo kana share godhi namni 1,000 as jirtu kun share godhi kompilinki godhi jazba. As jala jettee dhugaa kee jette. Dhuydee qofinati. Wanni an kakadhee isitti himu isinitti himu ka bosona jirtus ka aangora jirtus Oromoo Minilik fixuu dadhabe. Harka irraa ciree, harma irraa ciree, calii calanqootti cal godhee, Finfinnee keessatti fannisee Minilik fixuu dadhabe. Haayila Sillaasaan itti taree fixuu dadhabe. Mallasaan itti taree, Haayila Maaram itti taree, namichi ija bal'aa itti taree isin hin fixan. Garuu seenaa fokkata, seenaa xuraa bara baraan ilmaan keessanii isinitti saalfattu. Nuti isin ammaani mataa kiyyaan amma wallahi ormaa wajji haasa'uu hin saalfadha. Baxaami kono sheeminna qabaan wallahi akka mataa kiyyaatitti sheeminna qaba. Maaliif ka 4 kiiloo jiru afaan Oromoo dubbata.
كأورميا هند كيستي بويو هيك إفتاتني بويو أبا إساتي يجو نمو وقاجها تمشان تماتكم أياساس جنم إيه نجار أياساس جنم نتبارا ويانه وقادي دمي تور ببر ويانه أنقرة ترتو تكا تجري هذا تجري تبوتو نجار ربر والله نجار ربر هي نجار كنا وقادي دمي تور بمالله بيجبولشه إبن هاي لما رام نمشي ينقم لثم بيجبولشه تكا هذا تجري تكباته بوتو نجار أما ثنا وان في وكيس والبيكني والنياتني وقال من كفا دربان هات تجري بوته ماله أمارا كللي كيسن جرو بربوش دراران غوديدان ريبيش ساميش أمارا كللي كيسن جرو بر دابوب كيسن جرو بر إبن تجراين جرو أملال يرو أتي هات كأنه هندوين أبان كأنه هندوين مسكين هندوين هيسي هن ريبامين هن درارامين هن سامامين جدو الجلا كتاي غواسين جرو اسمه أفان أورمو دبتو جتشو أبو بإذن الله الكريم warri afaan bantu aangoo tokko malee osoo aangoon qabne jala kana teetteetiin gowwaa jettu imimmaan mana keessatti haagalu. Haadhatee boochisee akka haadha Oromoo takaleessa Wallagga keessa faannoon buqqisee booyarsonitti gabaabdutti torbaan kana keessa jechuudha. Haadhatee boochisee nu agarsiisu. Namni gammachuu harmee Wallagga keessaa bootu san si gammachiisee as jalaa koppilinkiin goone sheerin goone yeroo dhiyootti ardhumaa borutti boochisee nu agarsiisu jechuudha. Boochisee nu agarsiisu. Nutikko akka ujoollee biyya Arabaa kana jirtu biyya alaa kana jirtu ka aangoon barbaanne ka mootummaan deeggarre ka bosonaan deeggarre akka isin walitti araaramtan gatteettanii mari'atanii jecha kutaan Oromiyaa hamma dandeenyuun waan dandeenyuun gargaariin hin jiru bar takka isin duran dhaabbanne barko waggaa darbe akka jiruun shirkaan ajjeesaa buqqisaa mana tokko qe'ee tokko sangaa qaltanii foon dirraa qofa nyaataa biraa deemaa turtan bar waan hunda keenya ka biyya bulchus Oromoo ka warmaanijis Oromoo kuni salphina jennee hamma dandeenyu gargaarsaa turre Harargee buqqiftan hin beelesitan hamma dandeenyu Wallaggaan itti deebiftan Salaalee akkasi Booranni akkasi kutamma dhiyooma kana Baalee akkasi torbaan lama ta'ii dura jechuudha hamma dandeenyutti waan dandeenyuun hammuma danda'uun qimamii mana madaami faga diyaaspooraan bahutti shilingii qaburraa fatara ofiitirraa qusatee namni rakkataa Oromoon gargaariin hin jiru biyya alaa kana keessa jechuudha. Sini galee miti hin jiru jechuudha. Namni isin dura dhaabbate tokko hin jiru gabbayee namni isin dura dhaabbate tokko hin jiru. Har'a walii galan boru walii galan iftaan walii galan isin guyyurraa rakko ganamurraa rakko galgalurraa rakko sini galee miti. Baxaam yaasasina rakkoo keessan kun yoo furamaadha. Isin furachuu yoo dadhabdan maaliif gabbaatanii akka dhiiraa walitti hin dhukaamne dhakkoo nuti. Walin lolina miti aangorraa walin kaasinaa miti no problem nuti ka barbaannu fedhu marroon aangoo haa qabatu fedhu joor aangoo haa qabatu fedhu abiyyi waggaa 100 haa bulchu mililikuu waggaa 47 isin bulche bar sini gala miti mililikuu hunduu keessa isin dhiita isin fannisa harka isinirraa muraa harma isinirraa muraa calii calanqootti halkan tokkotti nama 50 meeqa raashanaa isin bulchaa ture nuti aangoo ebalu gahaa dhiisu ebalu haa qabatu miti. Haati Oromoo haa boqattu siyaasni haadha Oromootii irratti deemu irraa bilisa haa ta'uu bosona waliin seena abbaan feeta wal naqa rasaasni yoo dhume isinii daballa no problem namuu deeggara mataa isaa qaba deeggara ofiitti rasaasa bitee haa ergu akka dhiiraa walii baya yookiin akka ijoollee Suudii tanatti wal qabamu hundutti wal naqaa nu galchinu haadha Oromoo miskiinarraa goraadha gaafiin kenna. Miskiina isin baatii sagal duudatti isin baatte garatti isin baatte waggaa lama duudatti isin baatte beeloftee garaa beelotiin dheebottee garaa dheebutiin harma luusiftee si guddifte tayoo ati kuftu ani haa kufu jettu akka waan bakakkaan itti bu'uuna aldiinak arra qawwee qabattee haaratee ajjeefta ay dabbirim ay sagatattitim haati barati har'a ajjeeftu tun haati har'a ati shiftaa irraa dhogguu dadhabdutun gaafa ati daa'ima ati ofirra albaatu ati fincooftu yoo ati gufattu akka waan bakakkaan samii itti buutu ani haa jigu siin jetti bar ilmoo sadaqaa jettee dura deemtee na alatullaa aleeka sadaqaa yoo sitti kadhane malee takkaa sadaqaa nyaanne beeynu ilmoo zina rabbiin musiibaa haratee itti buusee na agarsiisu wusha eenyu giirti kan isin jedhee jira sisfallik koppiliin gaargi sisfallik shee gaargi sisfallik tabada dhimma sadaqaati miti dhimma lubbuuti anatti salee ilmoo sadaqaa jetti. Yahuda nama giirtii si gaafata jiru sisfallik sheer nama godhi isin jedhee jira bakakkaan sitti haa buutu ilmoo abaarsa
Sinigalamiti. Nuti kajechuutti jirru siyaasni qumaari siyaasa ka haadha Oromoo kutaa Oromiyaa keessatti irratti taphatamaa jiru irraa haa bayuudha. Ofii waan feetan wal godha warri humna qabdan. Haadha Oromoo nu dhiisa. Haati Oromoo haadha teeti, haadha teenna, haadha sheekiti, haadha qeesiti bakka ta'uun alchaalame ko. Obsine ko alchaalame ta'uun bakka bannaataachu nu dhiisa. Hindabbara dhiisa. Onne qabatan deema akka ormi baadhee dhufeetiin haadha teessan saamu kanatti saamaa nu garsiisa. Maali rasaasni keessan haadha Oromoo malee hin danda'u innaataachuu afarti bila. Haadha Oromoo malee hin dandeettaniisin haadha teessan galiidhaan jennaan gowwaan galaniitii dhaanee jiran wushoochi. Nama arsiti. Hundi keessan baxaamitti nama arsitan bar. Nama guddan bar. An haadha akkasiisan dhabee bar du'aan dhabee garuu bagguma ciqqii keessan kana rabbiin haadha tiyyan garsiisin. Ayasaasinaachuu minde. Maali isin? Haalan qabdanii isin maal abbaa keessanii afaan banta koomentii jalatti. Dhugaa rabbii. Maali coraa dhabuun kuni jira barkoon. Naman aarsuu kun akkamisin aarsine? Hay. Qabsoon nu fuurtee maal? Bosonumaa seenuu qabna bar jira. Yoo qabsaa'u goonni onne turraan jigee fuura. Sinigalee takkaa kolba. Wallahi ladhiin. Nama gubdan barko. Hin gubanne bar. Gubanne dhiiga fuuraa jirra barko. Dhiiga fuuraarra ija kisira dhiima dargitanii du'uu barbaadan osoo biyya jiraadhe isaa kan. Wallahi haadha san bira dhaqee du'uu barbaadan. Isuma dhuganna gubaane ko. Akka keessan kanaa miti jechuudha. Baxaam yaasaasila. Namni haadha qabu akkamitti harmee Oromoo miskiina waan nyaattee bultu qabnetti garaa jabaata. Bar nuti dubbachuu saalfannee cadhifne malee dubbachuu saalfannee cadhifne malee Oromiyaa keessa arsii lixaa kana keessa dhiyooma kana haadha jalaa ilmoo ajjeesanitti haadha irra dhaabaniitiin awwaalu dhogganii reeffa bineensa fayyadanii harratti fanii magaalaa keessa oofaa turan bar. Bar kun caafidha bar ka wallaggaa ka harmee wallaggaa kun bar caafi bahe bar. Mee biyya bilbilaa waan ummanni keessa jiru gaafadha. Kalee malee dheengadduma guyyaa sadi dura bar kolooba kanatti halkan dhufanii ijoollee meeqa morma irraa ciranii biraa deeman bar. Ka mormi irraa citu ilma Oromoo, ka reebamu haadha Oromoo, ka hidhamu haadha Oromoo, maali ilmi kee shaneedha. Maali ilmi kee shanee deeggar. Maali bakka namni tokko yoo si jibbe indazii ka as qayyamew bade shanee deeggar yaniituma morma sirraa darban bar. Lubbuun namaa qisaasa ta'e bar. Mootummaan tokko mootummaa kan jedhamu biyyi tokko biyyi kan jedhamu yoo namni nagayaan bahee gale. Ulaagan mootummaa, ulaagan biyyooma, ulaagan walooma yoo nageenni jiraate mootummaan jira. Are you understand? Buchilloonni mootummaa deeggartan. Warri yoo namni waa'ee mootummaa kanaa dubbatu akka waan namni isa jibbuutti duttan, uf wallaaltan, sakkartan, sakkaaraamin garaa quuftu jechuudha. Abiyyi yoo ta'e narra ittiin dhiyaattu na aldiinak soddaadha baran. Sodaadha kanee balaa at qarbam. Ana abiyyi waggaa dhibba osoo bulchee natti tola. Minen bihoon soddaadha jechuu soddaa kiyya biyya bulchaa jedhee ittiin boona. Garuu ulaagaan mootummaa waggaa 8 abiyyi aangorra jiru kana ar'a wandi shitat. Wandi bishatti jedheetiin ko hawwii kiyya ko. Borus iftaanis ko akka dhiira urgaa'uun fedha ko. Nageenyi murteessaadha. Biyyi tokko biyya kan jedhamu mootummaan tokko mootummaa kan jedhamu yoo namni nagayaan bahee gale. Nagayaan bayanii galuun ko yaaddoo baram namni nagayaan baheetiin hin galu bar Itoophiyaa keessatti. So ani ka bosona jirtus ka aangorra jirtus qumaarri siyaasa harmee Oromootirraa kaasa. Yoo humna qabaattan yoo dandeettan afaan nagayaatiin ta'a waliin mari'adha. Yoo baawunbar zuuriyaa ta'uu yaayyu orma wajjinuu mari'ataa jirtani. Orma wajjinuu mari'ataa jirtani baawunbar zuuriyaa ta'uu yaayyu. Yookiin immoo kara bosonaa achi siqaatiniin nuti yoo warri mootummaa deeggarullee waraana mootummaati qawwee haa bitu. Warri warra bosonaa deeggarullee warra bosonaati qawwee haa bitu. Awaati isin rasaasa fixattaniin isinii binnaa jechuudha. Ka barbaannu maa inni harmeen Oromoo booyuu hin qabdu. Imimmaan harmee Oromoo kutaa Oromiyaa keessa hunda irraa dhaabbachuu qabaadha gaafin kenna kana.
dhimmichi dhimma polotikaa keessanii miti. Haati Oromoo nagayaan baatee galuu qabdiidha. Kana qofa barbaanna nuti. Abbaan fedhe aangoo gadhiise, abbaan fedhe aangoo qabate, ka aangoorra jiru itti fufe maaliif daawwanti? Ka aangoorra jirullee mana nuu kenneen beeku, wala damoota nuu kafaleen beeku, ka dhufullee nuu beeku jechuudha. Nun ilaallatu sun. Nu warra mallaqaan bitamu miti osoo bitamne bara kana bitamna. Alfalli gimane kule abbaan fedhe mallaqaan na bitachuu hin danda'ullee. Soman deeggarullee biliyeen bikafluñ haati Oromoo du'a ima waa ka du'an. Hay biyyi teenna bilisoomte ifaan nuu ife maal fi qora ifaan biyyi ka bareeddu yoo namni nagayaan bayee gale malee eessa godha maal godha maal si godha sini galeera. Kanaaf nu ka barbaannu polotikaa keessan qumaara keessan harmee Oromootirraa nu kaasa. Maqabii irra buuftan kana irraa akka ka'u barbaanna. Are you understand? Sini galeera. Kana hawwi kenna kana. Kanuma video kana share godha. Namni kumaaf dhibba yaa jirtan kun warra dhimmi ilaallatu hunda biraan gaya. Rabbi biyya keenya nagaa haa godhu. Feemasoota illee hedduu warra biyya keenya jiru hedduun komatina. Karakkoo qabu warra siyaasati warra biyya bulchaa jiru malee feemasiin akkana ta'e garaaf bitamee midhaan jettanii warri ala kana jirtan illee dhiina. Hunduu akkuma bakkuma jirtanii sagalee taafi. Maaliif ammoo tokko biyya keessa jiru haganaanoo jedhe ol fuudhanii tuman hidhaniitiin rakkoo dirqamatu isa iyyisiisaa jechuudha warra biyya keessa jirullee. Dirqamatu mootummaa deeggarsiisa. Yeroo tokko araadaa ta'a. Feemasiin ebaluu callisee callisuun rakkoo miti. Isa osoo miidhaa Oromoo argu biyyi bilisoomte biyyi nagaya biyyi badhaate jedhee dhugaa Oromoo awwaalu kanas si guba malee inni callise akkaataa amantiitillee balaan tokko yoo deemaa jiraate yoo dandeetti addaan dhooggi jira yoo dadhabde mootuu jibbi jira ka callise jibbee